Waraanni bilisummaa Oromoo woboon yookaan abaa'oo shanee jedhamuun beekamu yeroo gara yerootti jajjabaachaa irree isaa cimsachaa dhufaatii jira. Waan baay'ee nama gammachiisuu fi nama dinqisiisu suuraaleen guyyaa kaleessaa marsaa miidiyaalee hawaasaa irra naanna'an deeggartootaa fi akkasuma jaalattoota abaa'oo shanee yookaan woboottiin abdii guddaa horuu danda'eetii jira. Inni kun faallaa sanii mootu warra biltsiginnaa deeggaranii fi paartii biltsiginnaatiif yaaddoo hamaa ta'uun isaa hin oolle. Yeroo gara yerootti mootummaan ibsaalee garagaraa baasuun abaa'oo shanee yakkamaadha. Abaa'oon shanee keessumaayyuu inni amma jaalmarroodhaan hoogganamu yeroo mootummaan Oromoo Dr. Abiy Ahmad aangootti ol ba'e barii bilisummaatiin shaffate kan yeroo wayyaaneen aangoora turte waggoota meeqaaf hin qabsaa'in jaalmarroon erga mootummaan Oromoo aangootti ol ba'e buukarrayyuu jedheetiniin bosonatti gale jechuudhaan maqaa garagaraa waraana kanaaf kennuun isaanii ni yaadatama. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo woboon mootummaan kuniin dhiigaan Oromoo ta'us gochaan isaa gocha nafxanyaati. Gocha faallaa fedhii Oromootiin kanaaf mootummaan kuniin aangoo irraa bu'uu qaba. Aangoo irraa mootummaan kun kan bu'u immootu tolaan osoo hin taane afaan qawweetinii kanaaf uummanni Oromoo hundi qawwee hidhachuudhaan mootummaa kana biyyatti dabaluudhaan sirna kana caccabsee Oromiyaa bilisaa ijaarrachuu qaba jechuudhaan amanam. Akkuma beekamu haasawa jaalmarroo waggoota lama dura taasisee ani abadan hidhannoo koo hiikkadheeti hin galu Oromoon ammallee hin bilisoomne yoo Oromoon hundi bilisoome jedhee an allaattii fi bineensota Oromiyaa wala babaasa malee hin galu jechuudhaan diduun isaanii yaadatama. Erga gaafa saniiti lolli hamaan waraana mootummaatii fi waraana woboo jidduutti gaggeeffamaa ture. Warri akka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa fi abbootiin gadaa lola mootummaa Dr. Abiy Ahmad fi woboo jidduu jiru kana furuudhaaf jaarsummaa hamaa ta'anii Jawaar faan woboon akka hiikkatee biyyatti galuu poolisii Oromiyaatti akka dabalamuuf waan guddaa godhaa turaniyyuu dhimmichi araaraan xumuramuu waan hin dandeenyeef lolichi akkuma itti hubatti jira. Erga gaafa sanaati mootummaan woboo balleessuu qaba jechuudhaan makalaakaa fi humna addaa poolisii Oromiyaa bobbaasaa turuun isaanii yaadatama. Erga gaafsaniiti jarri kunniin lamaan dhukaasa garagaraa walirratti banan gama lamaan irraayyuu miidhaan hamaan akka qaqqabeessiman. Torbaan lama dura mootummaan Itoophiyaa akka himetti woboon diina Itoophiyaatiin diina Afrikaatiin woboo fi Alshabaabiin balleessuudhaan naannoo kibbaa naannoo magaalaa Moyyaalee fi Booranaa nageenya cimaa naannoo sanitti fiduu qabna jechuudhaan Dr. Abiy Ahmad yeroo pirojektii daandii guddicha Itoophiyaa fi Keeniyaa wal qunnamsiisu Uhuru Kenyataa waliin yeroo waan sanirratti argaman dubbachuun isaanii yaadatama. Garuu woboon badaa hin jiru daranuu jabaataatii jira. Woboon akkamitti jabaataa jira warra jettaniif mee gama sanitti ce'uun duratti hundi keessanuu baga guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan beekamu